راديو والرونجيلاتي. راديو والرونجيلا تقوم مولدوتي رومو والرونجيلا أوروباتين كوباي توربانيت سياتوكو dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo saatiif akka lakkoobsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15515 yookaanis meetir baandii 19 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo warra Wangeelaati. harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo warra Wangeelaa. Reediyoon warra Wangeelaa sagantaa ishee guyyaa har'aa qabattee kunoo dhiyaatteetti. Fagoof dhiyooteessanii karaa garagaraa sagantaa kana hordofaa kan jirtan maraan nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jedha qopheessaa raadiyoo warra Wangeelaa ani Roobsan Makkooti. Waa'ee sodaa sagalee Waaqayyoo keessatti si'a baay'ee barreeffamee jira. Warri macaafa qulqulluu qoratan akka dubbatanitti waa'een sodaa macaafa qulqulluu keessatti si'a 365 tuqamee jira jedhu. Guyya guyyaatti waan dubbisuun nurra jiraatuuf guyyaa tokkoof tokko tuqaamichuudha. Waa'een yaaddoo jireenyaas akkuma kana. Sagaleen Waaqayyoo waa'ee yaaddoo yeroo dubbatu waama tokkottiyyuu hin yaadda'inaa jedheetu nu jajjabeessa. Waama tokkottiyyuu hin yaadda'inaa waan isin barbaachisu kadhataaf galataan himataan fuundura Waaqayyootti akka inni beekamu godhaa malee homaattiyyuu hin yaadda'inaa jedheetu nu jajjabeessa. Kadhadhaa isinii kennamaa, gaafadhaa isin argattu, rukutaa isiniif hin banamaa. Abbaan keessan inni Waaqarraa immoo waan isin barbaachisu akkasumattiyyuu beekaa hin yaadda'inaa jedheetu dabalee daddabalee nu jajjabeessa sagaleen Waaqayyoo. Ergaan sagalee Waaqayyoo har'aas kanumarratti kan xiyyeeffate ta'a. Mata dureen ergaarraa yaaddoo jireenyaa jedha. Ergaa sagalee Waaqayyoo har'aa kan nuuf fidu obboleessa keenyaa hojjetaa Wangeelaa Galatii Dhaabaati. Faarfannaa ittaanu kanaan gara ergaa sagalee Waaqayyoo har'aatti ceena. Hamma xumura sagantaa keenyaatti egaa lakkoobsa nu waliin turtanaan isin affeera. Ala wal gadisa yote yundumtisa kogaran sitijisa nadabe sabdin kuta jecha ken kanabata runko sinkangoto kangarana rasu njiru etun sikabu kangarana rasu ali mubulatu abdina kutete latina ndebiso kangarana rasu njiru etun sikabu kangarana rasu ali mubulatu abdina kutete latina ndebiso abdi kona fana gafanduma garanko insodatu wanta 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 umnako kana badati baranduba kana batedemu mogolenko tasanambu inyatamu gadinademu umnako kana badati baranduba kana batedemu mogolenko tasanambu
Indaatamu gadina deemu gadina deemu eetuun si qabu abdiin kutaadhu jirtaati naafi haalan sodaa eetuun si qabu abdiin kutaadhu jirtaati naafi haalan sodaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 25 kaasee amma 34tti kan jiruun keessa darbee dudubbisa. Kanaafis an isinittan hima waa'ee jireenya keessanitti waan nyaattaniif qoodduu keessatti waan dhugdaniif yookiis dhagna keessanitti waan uffattaniif yaaddayna. Jireenyi nyaatarra dhugaatiinis uffatarra guddaa caala mitiire. Simbirroota qilleensa keessa balali'an ilaalaa. Isaan hin facaasanii hin haamanis gumbiittis hin galfatan. Garuu abbaan keessan inni waaqarraa isaan hin soora. Abbaan eenyutu isaan soora? Abbaa keessan isa waaqarraa. Lakkoofsa 31. Kanaafis isinii maal nyaanna yookiis maal dhugnaa yookiis maal uffannaa jettanii yaaddayinaa. Warri saba Waaqayyoo hin ta'in yaada isaanii isa kanatti hidhanii jiru. Isaan kun hundinuu isiniif barbaachisoo akka ta'ani garuu abbaan keessan inni waaqarraa hin beeka. Duraan dursaati yaada keessan mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaaduutti hidhaa. Kana malees kan isin barbaachisu hundinuu immoo isiniif hin kennama. Waa'ee boriifis yaadda'inaa. Guyyaan borii ofii isaatiif iyyuu yaaddaa ta'u. Rakkinni guyyaa sanaa duwwaan iyyuu guyyichaaf hin ga'a jedhe. Phexros isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 6-7. Kanaafis Waaqayyo yeroon isaa yemmuu ga'u akka ol isin qabutti harka isaa isa hangoo qabeessa jalatti gad of deebisa. Inni isiniif waan yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa Waaqayyotti gataatii dhiisaa kadhanna. Mee Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo inni fuula isaa dura dhaabannee jirru kun natti gatii dhiisedha. Yaaddoo isa si yaaddessu yaaddoo kee hundumaa tokko hin jenne lama hin jenne. Maa inni nu yaaddessu al tokko tokko wanti afaan keenya nu qabuyyuu dubbachuu wanti nu dhowuyyuu yaaddoo dhala. Dukkana kanan nu yaaddessaa. Haala biyyaan nu yaaddessaa. Waa'ee mana keenyaan nu yaaddessaa. Waa'ee maatii keenyaan nu yaaddessaa. Isaan kun hundi nu yaaddessuu danda'u. Waaqayyo yaadda'inaan jenne yaadda'uu dandeessu garuu yaaddoo keessa natti gataa jedhe. Baattanii hin joorinaa. Sagaleen kee bara baraan jiraata. Haaleluyyaa raabaa gaana. Mee harka keenya mirgaa ol kaafne kadhanna. Amannee Waaqayyo dura dhaabanna. Waaqayyo inni waaqessinu kun isa waaqaaf lafa uumeedha. Warri amantan mee ameen jedhaame? Mee ameen jedhaa? Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin wanti nu qabuuf jedhu kun haa qabamu. Wanti jireenya keenya qabuu barbaadu kun haa qabamu. Wanti arraba keenya sammuu keenya qabuu barbaadu kamiyyuu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa qabamu. Ayyaanni Waaqayyoo sagaleen Waaqayyoo nu wajjiniin haa ta'u. Hafuurri Waaqayyoo nu wajjiniin haa ta'u. Yaa Waaqayyo nutti dubbadhu. Sagalee kee nu barsiisi. Ani nama dadhabaadhaan na gargaari. Maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen. Ta'a. Mata dureen irratti dubbadhu yaaddoo jireenyaa mata duree jedhudha. Biyya lafaa kana irratti wanti nama yaaddessu baay'eedha. Namni yaaddoofnes biyya lafaa kana irra hin jiru. Warri geessifatan iyyuu mootummoonni iyyuu hin yaadda'u. Waa'ee dinagdee isaanii, waa'ee nagaa biyya isaanii, waa'ee loltuu isaanii yaadda'u. Yaaddoon kun immoo humna qaba.
Yaaddoon kun daangaa namatti naanneffata. Daangaa isaa keessatti gaafa galangaa jireenyi namaa kan inni xumuramu. Killaa namatti ijaarrata. Al tokko tokkummayyuu manuma waan nama irratti ijaarratu iyyuu fakkaata. Yaaddoon humna qaba. Yaaddoon kun egaa jireenya namaa miidha. Kutaa dubbifne keessatti Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 24 kaaftanii yeroo ilaaltanii gooftaan Yesuus Kiristoos gararraatti waa'ee biqiltootaa, waa'ee simbirrootaa erga dubbatee booda dhufee isa hiika. Hin yaadda'inaa jedha. Phexros keessatti immoo dhufee yaaddooftanii yoo jiraattan illee immoo yaaddoo keessan Waaqayyotti gataa jedha. Iddoo itti gattan qabdu jedha. Egaa yaaddoo jalaa namni akkamittiin ba'uu danda'a? Isa namatti marsu kana jalaa, isa sammuu namaa qabatu, isa miira namaa qabatu, isa qalbii namaa qabatu kana jalaa akkamitti ba'uu danda'a? Isa keessa namaa miidhu, isa nama aachisu yaaddoo, isa ba'aa namatti ta'u yaaddoo kana jalaa namni akkamitti ba'uu danda'a? Waan sadiin isinitti hima. Isa jalqabaa kan namni ittiin yaaddoo jalaa ba'uu danda'u jaalala Waaqayyoo yaaduudhaan. Yaaddoo keenya dhiifne, isa nu yaaddessu dhiifne jaalala Waaqayyoo nurratti qabu yoo yaanne, isa inni naaf qabu yoo ni yaade yaaddoo jalaan ba'a. Sagaleen Waaqayyoo akkas jedhe Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 gaafa dubbiftan, Waaqayyo akkana biyya lafaa jaallateeroo amma maal godhutti tokkicha ilma isaa amma dabarsee kennuufitti jedha. Akkasumattiin akkanumaan biyya lafaa kana jaallate jedha. Biyya lafaa ishee jibbaan guutte, ishee waraanaan guutte, ishee dhiiga dhangalaasuun guutte, ishee nama ajjeesuudhaan guutte kana in jaallate jedha. Akkasumattiin jaallate jedha. Jaallatee immoo ni himna jedha. Kennaa guddaa ilma isaa tokkicha dabarsee kenneef jedha. Tokkicha qabu jedha. Kun maal argisiisa? Gatii namni Waaqayyo duratti qabu argisiisa. Kennaan Waaqayyo guddaan nurratti dhangala'e nuuf kenname sun Waaqayyo gatii inni nurratti qabu argisiisa. Gatiinsaa nurraa guddaa akka ta'e. Kanaaf jaalala kana gaafa yaannu, jaalala kana keessaan waan nutti mul'atu jira, waan achi as nutti ba'u jira. Maaltu nutti ba'a? Isa nuu kenname ilma isaa Yesuus Kiristoos. Isa fannoo irratti dhufee rarra'e, isa fannoo irratti du'e ilma isaa Yesuus Kiristoostu nutti mul'ata. Sagaleen Waaqayyoo waa'ee fannoo gaafa dubbatu, waa'ee fannifamuu Kiristoos gaafa dubbatu, madaa'uu isaatiin madaan keessa maal ta'edha? Fayyifame jedha. Inni na yaaddeessu, inni na madeessu, inni na dadhabsiisu fannoo sana gaafan ilaalu narraa kaachuudha. Waaqayyo har'a nama sagalee kana dhaga'uun kan inni dubbachaa jiru, fannoon koo sirraa kaasa yaaddoo kee jedha. Mee ameen jennu? Yaaddoo kee fannoon koo sirraa kaasa jedha. Egaa jaalala Kiristoos keessaani waa'ee ayyaana Waaqayyootu nutti mul'ata. Phaawulos yaaddoo qaba ture. Waraansatu irra jira. Gaafa hundumaa waraanama. Hin dhukkubsata. In aada. Garuu lallaba. Wangeela lallaba. Itti ulfaata. Garuu wangeela lallaba. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Waaqayyo akkasitti jedhe gaafa inni kadhatu, ayyaanni koo duwwaan si ga'a dhiisii naan jedhe jedha. Ayyaanni koo kun dadhabbii kee keessaan humna isaa guutuu isa ta'e sana mul'isaa jedhe jedha. Ayyaanni Waaqayyoo gaadha. Ayyaanni Waaqayyoo namoota hundumaa ga'a jechuudha. Lammaffaa irratti yaaddoo keessaa akkamitti ba'uu dandeenya si jedhuuf kaayyoo Waaqayyoo hubachuudhaan. Kaayyoo Waaqayyoo. Kaayyoon akeeka. Waaqayyo waa'ee koof akeeka. Akeeka narratti qabachuudha Waaqayyo. Kaayyoon irratti qaba, akeeka narratti qaba jechuudha.
Kaayyoo Waaqayyoo narratti qabu eenyutu dhowwuu danda'a? Eenyutu hambisuu danda'a jedha Iyoob. Kaayyoon kee guddaadha. Dur nan dhaga'e, gurraan hin dhaga'e, amma garuu ijaan hin arge. Yaanni kee karaatti nafuu jedha. Yaanni kee guddaadha anarratti jedha. Yeroo yaanni, kaayyoon, akeekni, karoorri Waaqayyo isa irratti qabu waan karaatti hafe fakkaate jira. Gaafa ati manaasaa isa dhiifte, gaafa ijoolleen isaa jalaa dhuman, gaafa horiin isaa jalaa dhuman, gaafa fayyaan isaa isa gane, gaafa qaamni isaa ciccite, gaafa hiriyyaan isa dhiise, gaafa namni irraa deebi'e, gaafa hiriyoonni warri isa gorsuuf dhaqani sababii cubbuu keetiif kana taate jedhanii isa dhiphisan. Yeroo sodaachisaa ture, yeroo qilleensaa ture, qilleensa jabaat ture, qilleensa mana isaa miidhe ture. Waaqayyo gaaf tokko qilleensuma sana keessaan dhufee itti dubbachuu jalqabe jedha. Lakkoofsa boqonnaa 38 irraa gaafa dubbiftan Waaqayyo waa'ee uumamaa isa gaafate. Ati beektaa uumama akkasii kana yeroon uume jedhee Waaqayyo isa gaafachuu jalqabe jedha. Gaafa sana jireenyi isaa fayyuu jalqabe. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Jireenyi isaa isa duraarra waan caalu ta'ee argame. Kaayyoo Waaqayyo irratti qabu wanti karaatti hambisuu hin jiru. Kaayyoon Waaqayyoo yaada gaariin gara fuulduraatti nuuf raawwatudha. Obboleessi keenya dubbateera. Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 8 kaaftanii gaafa dubbiftan raajota sobduutu ka'ee warra Israa'elin rakkisa. Waaqayyoon booji'amtuu jedhaa, isaan immoo Waaqayyo caccabseera, dankaraa sibiilaa isin duraa caccabseera, kaaseera ittiin jedhu. Waggaa 70 booji'amtu ittiin jedha Waaqayyo. Waaqayyo garuu akkasitti hin jedha. Waggaan kun hin dhuma ittiin jedha Waaqayyo. Waanjoon kun isinirraa ka'a. Yaadan isinirratti qabu ana duwwaa beeka malee raajonni hin beekanii, namni biraan hin beekanii ittiin jedhe. Waaqayyo warra kan isaa ta'an karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti hin geessa. Sadaffaa qabxii isa dhumaa jechuudha. Yaaddoo jalaa attamitti ba'uu dandeenya isa jedhu hojjechuu Waaqayyo amanuudhaan. Hojii Waaqayyo tun ta'in hojjechuu Waaqayyo. Waaqayyo hojjechaa jiraachuusa. Waaqayyo uumuu xumure malee hojjechuu hin xumurre. Hin hojjetarrayyuu. Gooftaan Yesuus Kiristoos akkas jedhe. Abbaan koo hin hojjetaa jedhe. Anis nan hojjedha jedhe. Hojjechaan jira ammayyuu jedhe. Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irraa argitu. Namicha waggaa 38 ciisetu fayyee ka'ee jennaan guyyaa sanbataan maaliif siree baattaa ittiin jedhan. Gooftaan Yesuus Kiristoos akkasitti jedhe. Abbaan koo hin hojjeta, anis nan hojjedha. Waaqayyoon kadhanna. Wanti nama yaaddessu hedduudha. Tarii gara biyya keenyaa gaafa yaannu wanti nu yaaddessu baay'eedha. Waa'ee biyya kanaallee gaafa yaannu lafatti nu yaaddessu qaba. Waa'ee dhaloota si'anaa gaafa yaannu wanti nu yaaddessan jiru. Mee gara Waaqayyoo ilaalla. Kaanee dhaabannee kadhannu. Hin kadhanna Waaqayyoon. Raabaa gaanama hayyadoos. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin wanti yaaddessu mana kee irraa haa cabu. Raabaa gaanama doosee breegeenemeeyya. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin wanti mana kee yaaddessu haa cabu. Raabaa nama hayyadoosee greebeegeenemedoosaa paaraabaa namaaya. Namoota irratti hafuura darbatamuun argan. Namoota gadi qabama. Asuma kee ta'anii ol jechuu dadhabu. Mee harka keenya mirgaa ol kaafnee hafuura maatiin mormina. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ganis maqaa Yesuusin. Mee dubbadhaa mee ittiin mormaame. Ilaa ammumayyuu yaaddoo keessaa ba'uu hin dandeenye keessa nama buusuu barbaadu qaba diinni. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos. Mee irraa ifadhaa naannoo keessan irraa nama simbira dhaabatee jiru irraa. Sagalee ma keessan baasaa ifadhaa seexanaa mormaa jedha sagaleen Waaqayyo.
itti mormaa seexanaan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin balaa baatee kana deemu yaaddoo baatee kana deemu maqaa Yesuus Kiristoosiin ila balaa yaaddoo qabu baatee adeema diinni meetti mormaa mana keessanirraa mormaa gaasii keessanirraa maatii keessanirraa mormaa maqaa gooftaa Yesuus iddoo garaa garaatti namoota maatii isaanii loluu barbaadu qabadiin meetti mormaa hin cabsina galgala kana kanaaf ani gaggabaabsee dubbadhan hin cabsina yaada diina maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin garis maqaa gooftaa Yesuusiin megaa addisaanas dhufee nuuf haa kadhatu raabana maayados hayya hagados raababa gaana madiyaas hin cabsa waaqayyo hin cabsa waaqayyo namootumas dhaabatanii jiran kana keessa namoota sadiinatti argisiisa yaaddoo guddaatti diinni namoota harkisaa jiru hin cabsa waaqayyo mana isaaniirraa hin cabsa waaqayyo karaa isaaniirraa ilaa karaa isaaniirra waa kaa'e balbala isaanii dura waa kaa'e yaaddoo guddaa hey shaparamados heponia rebegene medosa vragana madias amen in kana tobolesi kenya gaaddoon me amen jedhame arki waaqayyoo dhufee hamaanurraa hadeebisu arki waaqayyoo dhufee dhaayichanurraa hadeebisu arki waaqayyoo dhufee lola diinaanurraa hadeebisu raabana maayados hojii diinaa diiguudhaaf inni waaqayyoo fooniin mul'ate jedha sagaleen waaqayyoo Yesuus Kiristoos hojii isaa diiguudhaaf mul'ateera. Jireenya keenyarraa bara keenyarraa sammuu keenyarraati isa cabsuudhaaf mul'ate. Inni mul'ate Yesuus Kiristoos arras hin hojjeta arras aboo qaba. Amen. Arras umni isaa hin hojjeta. Warra amananiif umni isaa hin hojjeta. Amma maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreeti. Sabni kee kun birmaduu haa ba'u. Amen. Lola kamirraalle birmaduu haa ba'u. Amen. Waraansa kamirraalle birmaduu haa ba'u. Amen. Sammuu mana kana keessa jiru sammuu saba kee laphee saba kee jireenya saba kee mana saba kee gaa'ila saba kee ijoollee kee waaqayyo birmaduu nan baasa. Aboo mucummaanaaf laatameeni dhokatee mul'atee kan hojjetu saba kanatti kan darbatamu nagaa saba kanatti kan darbatamu fayyaa saba kanatti kan darbatamu fayyaa isaanii kan lolu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin umna du'aa ka'u Yesuus Kiristoosin kan cabe haa ta'u. Amen. Umna du'aa ka'u Yesuusin kan cabe haa ta'u. Umna du'aa ka'u Yesuusin kan cabe haa ta'u. Fayyaa saba kanarraa kan cabe haa ta'u. Nagaa saba kanarraa kan cabe haa ta'u. Amen Yesuus. Hallelujah. Dhukkubaan kan sodaachifamani. Maqaa gooftaa Yesuus. Reeboolaa baga dhukkubaan kan sodaachifaman nama birmaduu haa ba'ani. Amen. Umni dhukkubaa maqaa Yesuus Kiristoosiin saba keerraa kan cabe haa ta'u. Amen. Dhokatee kan itti adeemaa jiru. Bulee ka'ee mul'atee sodaachisaa kan jiru. Dhukkubbiin kan itti dhaga'amu kana sanaa jedhanii kan sodaatani. Arra maqaa Yesuusin sodaa kana keessaa kan baana ta'ani maqaa Yesuus Kiristoosin milikkiti mul'ate amma kan dhabame haa ta'u yeroo kana kaasee kan dhabame haa ta'u. Amen. Galata kee Yesuus. Hallelujah. Yaada isaa hundumaa karaa tambiseera. Yaada isaa hundumaa karaa tambiseera. Akeeka isaa hundumaa karaa tambiseera. Yaanni kee duwwaan saba kanarratti haa raawwatu. Waaqayyo lafa fagoorraa kan darbatamu magaalaa kanarraa kan darbatamu qilleensa kanarratti kan hojjetu siistemii keessaan kan hojjetu aadaa keessaan kan hojjetu saba kee kana kan lolu humna du'aa ka'u Yesuusin kan cabe haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosin kan cabe haa ta'u. Amen. Raakatoo sebreekeni. Umni kee haa ergamu. Afurri kee haa dhufu.
afurri birmadummaa baasu haa dhufu amma. Afurri hiikuu haa dhufu amma. Afurri dabarsu haa dhufu amma. Afurri sansalata ciru haa dhufu amma. Afurri qulqulluun haa dhufu amma. Afura qulqullu. Afura butee nama baasu. Afura namarraa caccabsu. Afura qulqullu isa waan hundumaa dandeessu. Ani gara banannaqa garuu isiniifan erga jette maqaa Yesuusin saba kanaaf haa ergamu amma. Amen. Afurri kee haa ergamu amma gooftaa. Amen. 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 Afurri kee saba kee haa guutu amma gooftaa. Amen. Afurri kee saba kee haa humneessu amma gooftaa. Amen. Hallelujah. Afura isaa bakka buusa amma Waaqayyo. Amen. Afura Waaqayyootu bakka qabata amma. Raagado. Afura Waaqayyootu mana kee keessa buufata amma. Afura Waaqayyootu jireenya kee keessa buufata amma. Afura Waaqayyootu si dhaala amma. Afura Waaqayyootu mana kee dhaala amma. Afura Waaqayyootu sammuu kee bita, yaada kee bita, jireenya kee bita, ilaalcha kee bita, dubbii kee bita, ba'uu keef galuu kee bita. Abboomeera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Amen. Sabni kun afura keetiin haa dhuunfatamu. Amen. Sabni kun afura keetiin haa dhuunfatamu. Sabni kun afura keetiin haa geggeeffamu gooftaa. Amen. Afurri kee dura haa bu'u. Afurri kee waan hundumaatti dura haa bu'u. Afurri kee waan hundumaatti dursee haa deemu gooftaa. Haala wal gaddisa yoo ta'e hundumtisa koo garaan sitti jisa. Nadaabe sabdiin kutaa jecha keen kan naabatoo runko siin kan gutoo. Kan garaan araasu injiru etuun si qabu kan garaan araasu. Haalli mul'atu abdii na kuteete laatti nan deebisu. Kan garaan araasu injiru etuun si qabu kan garaan araasu. Haalli mul'atu abdii na kuteete laatti nan deebisu. Abdii kun afaan gaafa ndumaa garaan koo hin sodaatu waan ta'ama. Abdii kun afaan gaafa ndumaa garaan koo hin sodaatu waan ta'ama. Abdii kun afaan gaafa ndumaa garaan koo hin sodaatu waan ta'ama. Abdii kun afaan gaafa ndumaa garaan koo hin sodaatu waan ta'ama. Abdii kun afaan gaafa ndumaa garaan koo hin sodaatu waan ta'ama. Abdii kun afaan gaafa ndumaa garaan koo hin sodaatu waan ta'ama. Abdiin kun afaan gaafa ndumaa garaan koo hin sodaatu waan ta'ama. Abdii kun afaan gaafa ndumaa garaan koo hin sodaatu waan ta'ama. Humna koo kana baadaati baraan dubbaa kan na baatee deemu. Mogoleen koo tasanaan buu hin nyaatamu gadi na deemu. Humna koo gana maadaati baraan dubbaa kan na baatee deemu. Mogoleen koo tasanaan buu hin nyaatamu gadi na deemu, gadi na deemu. Eetuun si qabu. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenyaa rww@tevelensvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowwarroongeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin tura. Yaadawwani kan na yaadatu jira nimma kodaa fuudhatee nafteeranii.
sanagegesa na sanagegesa yadawani kana yadutujura ndima konda budate naftera nikara orifizuna nabu kanana manutisa inni undadanda chicha sanagegesa kangarana rasu kanna sodachisu itondumati sikanagegesu kangarana rasu kanna sodachisu itondumati sikanagegesu